أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تولي سوران كن سورة بقراتي سوران بقرادا مدنية نسيم مدينة دا آية سورة يجتون ما يجتودا طائفة من القرآن أقله 3 آية مرنا قرآن الراته سورة يجتون ما يجتودا وننجن مرنا قرآن الراته طائفة من القرآن أقله 3 آية إرتكان سا آية سدي جن آية سدي أكا إنا أعطينا آية سدي يجتودا بريان كينيا كنافي caalmayni suuraa baqaraadha. Suuraan baqaraa shayxaana ari'achuudhaaf illee bu'aa hedduu qaba. Ergaan rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jedhe suuraa ashayxaanu yafirru min albayti alladii yuqra'u fiihi suuratul baqara mana qura'aanni suuraan baqaraa keessa qara'amu shayxaanni irraa baqata yookaan immoo irraa dheessaa jedhan jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya wanni walii dhaamnu mana keessan keessatti suuraa baqaraa qaraadha. Warri shayxaanni rakkise warri shayxaanni azaa godhe suuraa baqaraa qara'uudha qaba. Mana keessan keessa suuraa baqaraa jalqabarraa haga xumuraatti banadhaa qarahaadha. Kanaaf kun hadiisa muslimii. Ammallee duba suuraan baqaraa kuni guyyaa qiyaamaa jaarsummaa ta'ee namaa dhufa. Akka ergaan rabbii jedhetti alayhi salaatu wassalaam yaqdumu suuratul baqaraa wa ala imraan. suuraa baqaraa dura dhufa jaarsummaa namaa baha eeganaa ala imraanii itti haana. Kanaaf suuraan baqaraadhaa guyyaa qiyaamaallee jaarsummaa namaa dhufa yookaan manguddummaa namaa dhufa jedhani duubayyaa. Haaya duuba suuraan baqaraa madaniyyaadha jenne bismillaahi irrahmaani irrahiimi. Haaya suuraa baqaraa kana jechu caalmayasiidha. Tokko tokkoon hadiisni daciifaa ta'u malee tokko tokkoon aayatasi maleekaa 80 wajjin gadi buhee jechuullee ni jirti. Hayyee jalqabaa eegalli maqaa rabbii gaarii taheetiin alif laam miim. Alif laam miimiin kun hiikkaansaa maali? Haaya yuqra'u alif laam miim qubee sadiidha. yuqra'u ka huruufil hijaa'i akkuma aliibbaa taasaa itti qaraama. Allahu a'lamu bimuraadihi bidhaalika waan itti fedhe rabbumaatiitu beeka. alif laam miimiifa saadifa qaafifa waan akkanaa waan mummuraa akkanaa isa kana rabbiin waan itti fedhe isumaatiitu beeka. fassaruun nama dhiba. duuba waan rabbiin ittiin cilmii isaa qophaa baheedha. haaya alif laam miim in fassarruu jechuudha. qubee sadii gaafa fedhe rabbiin qubee 4 godha, gaafa fedhe 5 godha, gaafa fedhe immoo takka qofa godha jechuudha. haaya wanni akkanaa quraana keessa hedduudha. Kanaafu waan itti fedhe rabbumaatiitu beekaa jennaan. Dhaalikal kitaabu ay haadhal kitaabu kitaaba jechuun qur'aana kana kitaaba kana qur'aana kana laa rayba fiihi shakkiin keessatti hin jiru. hudan lilmuttaqiina warra rabbi sodaatu qaceelchuu isaa keessatti shakkiin hin jiru. laa rayba fiihi shakkiin keessa hin jiru. hudan jechuun qaceelchaa ta'uudhaaf lilmuttaqiina warra rabbi sodaatu jettaaniyaa.
الذين ور ربي صدات سنو الذين جد ور سنو ور كم الذين ور ربي صدات سنو يؤمنون يجون كأمنا بالغيب ينان بالغيب ينان وانفقوت كأمنا كياما فودر جلسان غافي قبري فودر جلسان كأمنا كتان وانفقوت جتشودا ويقيمون الصلاة كصلاة وللتابني جيجيسا كتان ومما رزقناهم ينفقون تكو في قدو وان كننرى دورتو كان بافتا كتان دورتو يوكان صدقاء يانين غلال ينفقون ككنتا والذين يجون مؤمن تونسنو هايا متقو ستدي بيا يجودا والذين ورثا وركم متقينا سنكا والذين يجون ور ربي صداتو سنو يؤمنون كأمنا جتشودا بما أنزل إليك قرآن قمك بوفمت كأمنا كنتا يا محمدو وما أنزل من قبلك كتاب وان سين درت بوفمت كأمنا كنتان وبالآخرة هم يوقنون ور ربي صداتا سنو قيا بودا هايا كدوغوم ساكتان وبالآخرة جتشوني قيا بودا قيا قياما كدوغوم ساكنتاني أولئك ورد بتمكن جتشودا مؤمنتون كن أولئك هم من كن جتشودا ور أما دبن كن على هدى من ربهم قتلوا ربي ثاني راتي الرجرانيجا وأولئك أمني أما دبن كني هم المفلحون جرتوا ملكاودا هم المفلحون يري ملكاودا مال ملكان الفائزون بالجنة هاي الناجون من النار ينان ور جنة ملكاه إبد الرانا جيبا كنتاني درسي لما فان أشت مرمي يرب جد إن الذين كفروا لاني ولتدي بنا إن شاء الله كناف بوليان كينيا ورين چانل كناف هاريتاتن سبسكرايب نوف قدا فيديو كنمو لايك كومنتي في شير قداتي وبوليان كينيا بران نوف غاي سنين جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته